Sapiraayizii baay'ee bareedaa ta'ee fi qarshiin isaa xiqqaa asuma ajjee obboleettiin teenya Rahiiman maatii isiitiif goote. Carqii firaashaa 6 fi firaasha 6, tiraas carqii 10 fi tiraasii 10, zayitii fi buna sukkaara waan tokko waan isaan gammachiisu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuuni Oromoo kiyya guutuu jira jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodiin baga jiraattan. Kalara cuquliisa wajjin hedduu miidhagaadha qabadhee isinii dhufee jira. Tokko isaa wajjin firaasha, carqii firaasha, carqii tiraasii akkasuma muutu iyyuu kan beebii qabu, kan taaltaalli qabu, kan beebii hin qabne, kan sufraa qabu, kan sufraa hin qabne hedduudha jechuudha. Garuu akka sirriitti fasinii ta'u har'a kan sufraa hin qabne akkasuma muutu iyyuu kan waan takka illee hin qabne qabadhee isinii dhufee jira. Isin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Tokkoffaa irratti akkuma sitti ilaaltan kanatti haati kanaa jechuudha asuma ajjee jedhaniini namoonni ajjee ni beeytanii obboleettii tiyya tan Rahiimaatii jechuudha. Kanaaf kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya tokkoffaa irratti carqiin isiin dalaysiifatte kan firaashaa 6, carqii firaashaa 6 fi akkasuma mootuyyuu carqii tiraasii 10 dalaysiifatte. Filannoo keessanii yeroo hedduu nama ifa kan taanetu jira. Fakkeenyaaf Rahiima carqii firaashaa 6 godhatte tiraas carqii 10 qofa gootee isiniin jedha. Kan asitti argitan kunis firaashaa. Firaashni kun baay'ee bareedaadha. Akka xibbiitii jechuu barbaadeeti yookiin ammoo boondidiidha. Garuu boondidii yoo isiniin jedhu boondidii majliisa irraa murame osoo hin tahini boondidii isa warshaan qopheesse baay'ee bareedaadha. Ciisichaafis tahee keessumaafis tahee jireenyaafillee hedduu namatti tola. Akkasuma guddaallee jechuu isboonjii miti isiniin jedha yookiin xixii miti. Qarshiin inni ittiin bitamu 2600 garuu ani si qabite 2500 amma baay'ee waddadee jira hin argamu iyyuu isiniin jedha akka carraa argatte. Itti aansuun inni illee kanuma hundi isaatu iyyuu jechuudha. Kunoo 4 qabdi. Firaasha 2 hin baafne maaliif jennaan bootatu hanqate. Carqii firaasha 2 illee as jira. Firaasha 4 qofa baasee firaasha 2 hin baafne. Kunoo carqiin firaasha 5ffaa. Kunoo akkasuma tiraas carqii isii asitti kan argitan kuni firii 6, 7, 8 sagali 10 jechuudha. Isa kana tiraas carqii 10 wajjin carqii firaashaa 6 wajjin qarshiin isii ittiin dalagame carqiin wal caalaa wanni isin hubachuu qabdan akkuma kaanii jechuudha. Waan asirra isin ibsuu qabu isboonjii wanni feenii galchisiifnu firaasha isboonjiitii miti. Gadda inni kun isboonjiif keessaa qabaa bareeda jennaaniin firaashni isboonjii gaarii miti. Maaliif firaasha isboonjii naan jettani? Ani firaashni kun boondidiidha xibbiidha malee isboonjii miti. Firaashni aan qopheessu ammoo kana keessatti isboonjii isinii galchisiisa akka baay'ee miidhagu jechuudha. Tiraasitti yoo galchinee jenne kunoo argitanii akka baay'ee inni miidhaguuf jecha dirqama keessa kana isboonjiin galuu qaba. Yoo isboonjiin kun hin galiini gatiilee ni rakasa jechuudha. Carqii bichaan furdatuu hin danda'u carqiin kun argitanii yabbinnaa fi miidhaginni isaa argamuu hin danda'u. Dirqama isboonjii yoo gale hin miidhagallee hin furdata ni jabaataa jechuudha. Kanaaf carqiin kun isboonjiin keessa galee firii 10 tiraas carqii fi firaasha firii 6 qarshii 13,000 kan hojjetame jechuudha. Firaashni qofti jechuu firaashni akka qarshiitiin wal caala kan hanga barbaadanii gatii jechuudha akka humna keessaniitiin argattan. Garuu firaasha kana bareedaadha jennee isa binne firii 6 jechuudha. Qarshii 15,000 binne jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya firiin tokkichi 2,500 binne. Garuu har'a firaasha kana biti yoo naan jettan argachuu dhabuu maltanii nama biraatiifuu barbaadee dhabee isiniin jedha. Akkuma asitti argitan kana isa qofaa miti. Rahiiman kan isiin qabdu haati isiitiif jechuudha. Akkuma asitti argitan kana Rahiimani zayitii abbaa liitira 5 naabiti naan jette. Garuu ammoo iyyuu fe'aa meeshaan irra fe'ame hojii asirratti qonaalaa yaa uftaati Omar zayitii kana anufi kiyyaa fayyadama. Zayitiin Omariin tuni xiqqoo jechuudha ni turti. Waan addaa osoo hin tahin dhama qabdi ka dhageessiftu jechuudha. Nyaatatti yoo godhan dhama waan jechuun baay'ee yabbuuf waan taateef ni dhageessifti. Zayitileen tuwwan illee ni jirti. Zayitiin tuni wal caalti tan 1,100 jirti, tan 1,200 jirti. Isiin tun ammoo iyyuu 1,400. Kanaaf zayitii tamo fi fayyadamu filadhee bitee fi itti aansuun ammoo iyyuu aanan harcee qabdi. Aanan harcee obboleettiin tiyyatuuni haadha isii Ramadaanaaf barbaaddi. Aanan harcee yeroo hundaayyuu nuuraa bitaa sababiin isaa ofii waan fayyadame faayidaa isaas tahee akkasuma immoo miidhagina isaa waan argeef jecha aanan niidotiin garaagarummaa hin qabu. Nuuradha malee baay'ee bareedadha. Damas qaba.
furdinnas qaba barakallee qaba hedduu bareeda itti aansuun ammoo obboleettiin teenna kan isiin qabdu buna kiiloo tokko haadha ofiitiif bitte qarshiin isaa ammoo 550 ishi itti aansuun ammoo sukkaara kiiloo 2 bittee fi qarshiin isaa ammoo tuyyuu birrii 100 fi 30 jechuun lamaan isaa 200 fi 60 isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya itti aansuun obboleettiin tiyya wanna jechuudha walalii mana keessa afamu kalara kana aansuun obboleettiin tiyya walalii kalara kana jechuudha walaliin kun mitira 14 waan baateef jecha achuma suuqatti haga deemuuf dhiise mitiriin tokko hisaaba 300 garuu ammoo tuyyuu kaisi meeshaa hedduu waan achi binneef sharaa waan adda addaa waan binneef mitrii 14 qarshii 4,000 nu kennani aanan nuuran 3,000 namoonni hunduu ni beeytanii isiniin jedha itti aansuun ammoo tuyyuu wanni ani isin agarsiisuu barbaadu karaa himaa malee walalii isinitti himee jira asin jiru walaliin kalara kana jechuudha walaliin tokkoffaa akka ta'e sadarkaa tokkoffaa suuraa viidiyoo irratti isiniif kaa walalicha isiisanii hin ulfaata mitira 14 waan ta'eef baay'ee ulfaata itti aansuun obboleettii tiyya takka tuyyuu waa'ee farshaa jechuudha farshaan tokko minxaafiin kun ni jira minxaafiin kun baay'ee guddaadha qumatiin isaa mitira 4 garaan isaa ammoo tuyyuu mitira 2 fi 4 jedhama akkasuma ka garaan isaa 3 fi qumatiin 4 illee ni jira itti aansuun ammoo tuyyuu har'a zuliyaa qabadhee isinii dhufe zuliyaan kun ka obboleettii teessan naanaatiiti kan finfinnee deemuudha garuu meeshaan isiin xumuramne namoonni zuliyaa barbaadanillee zuliyaan guddaan ni jira xiqqaan ni jira minxaafii kan tahin jechuudha argitanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya zuliyaan kun kan naanaatiiti zuliyaan kun qarshiin isaa ajaa'ibee na dhiisu kunoo guddaadha isiin soofaaf barbaaddi kunoo jala isaallee ilaala zuliyaan kame isin beeytan sanii jechuudha asliidha baay'ee na dinqee na dhiisuu dide ani dhugaa rabbii dubbachuu zuliyaa birrii widdiisiyaa garuu gatiin isaa fi minxaafii turkii kun baay'ee garaagarummaan qabu inni kun jechuudha xiqqaadha baay'ee guddaa miti mitrii 2 3 fi 2 jechuudha garaan isaa garaan 2 qumatiin 3 garuu xiqqoo 3 hanqachuu ni mala kunoo geengodha kalariin abaaboon isaa jechuudha kalaqni abaaboo isaa geengodha hedduu miidhagaa isiin soofaaf barbaaddi qarshiin inni ittiin bitame qarshii 15,000 isiniin jedha itti aansuun isiin algaa jala jechuun yeroo balbalaaf wallafachuu dandeettanii wanni hin jiru jechaaf isinii fide meeshaan isiin xumuramne meeshaa hedduu na biraa qabdi isa kana jechuudha qarshii 2,000 bitame inni illee baay'ee tokkoffaadha kama isin beeytan sanidha kalarra feetanii inni kun jechuudha algaa balbalarra akka barbaadanii fayyadamuu dandeettanii walumaa galatti inni 2,000 inni kun 15,000 akkuma 26 jira akkuma 30 jira akkuma 40 akkuma 80 kan inni hin jiru namoonni zuliyaa barbaadan biyya keenya keessatti jechuudha farshaa mitiraa bitachuurra takka zuliyaa kana bitachuu wayya minxaafii san bitachuurra illee zuliyaa kana birriin isin danda'a bitachuu wayya zuliyaan hedduu miidhaga keessanii ilaalame anaayyuu qallaan natti tolle hedduu natti tole isiin soofaaf barbaaddi ka soofaa jalanaa ba'u jette dura minxaafii yaadaa turreeyyuu minxaafii akka kunoo as jal'atee jedhee ta'u obboleeyyan kiyyaa jechuudha isaanillee hedduu bite isiin ammoo laaftuudha akka zuliyaa kanatti namatti hin toltu kanaafi hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebi'utti meeshaan har'aa kana fakkaata meeshaan naanaati illee guyyaa biraa qabadde isinii dhufa meeshaa hedduu qabdi waan ta'eefi har'aaf ammoo namootiin meeshaa bitataa jirtan carqii firaashaa ajajataa jirtan majliisa ajajataa jirtan zuliyaa kana osoo ajajattanii bareedaa isiniin jala ciniinnattanii itti aansuun ammoo tuyyuu namoonni carqii firaashaa ajajachuu barbaadan kalara diizaayinii adda addaatu jira kalara adda addaatu jira naa ergi suuraa osoo hin taane natti ergitanii haala sanii ka isin feetan inshallah soqee isiniif dalaysiisa akkasuma ammoo tuyyuu kalara illee jechuudha alwaana firaashni tarii firaashni kunis dhabamu ka kanarra jechuun fooyyaahe jechuun jijjiiramaa dhufa inni dhufa jedhee abdii qaba kanaaf viidiyoon kiyya har'aa kana fakkaata asuma rahiima galatoomi maatii kan kee rabbiin nagahaan ka nyaatanis ka uffatanis isaan haa taasisu viidiyoo irratti isinii hojjedha tiraasiin kun tiraasii guddaadha mataan tiraasii tokkichaa jechuudha tiraasii kana qarshii isaa isinii hinne 250 inni guddaan akkasuma immoo ka 200 illee ka kanaa gad xiqqaan jira hubadhaa sirriitti beebi tiraasii warri qabdanis hunda isaa qabadhee isinii dhufa viidiyoo isinirraa baduu kiyyaaf dhiifama nuuf gochaadha nagaa